Arabaa kun? Bareedaadha. Dubai moo Suudii? Suudii. Suudii fe'ina Saudi. Riyaadi moo Jidda moo Makka moo Xaa'ifi moo eessa? Daadhimme. Rabbi sinaatis oowwasanii hojii. Rabbi sinii alaafisu. Dubbiin akkuma seenaan jettu kana dhugaadha? Shaada. Haadha manaatiif abbaa manaa si dirqe moo ofumaaf fadhin islaamummaa qabachuu deemta? Namni si dirqee jira gara islaamummaa? Laak. Okay. Amantiin ati keessa jirtu kiristaana keessaa pheenteedha moo ortodoksii? Beentee. Oh, pheenте. Maashaallah. Beenteen gaa Yesuus jaalanneettee Yesuus waaqummaa kennitee fi ajjeesanii waaqaan nuu du'e jedhanii waaqaan nuu dhalatees jedhanii waa hedduu kun islaamni ergamaadha jedhee itti amana. Yesuus ergamaa waaqa qaba jettee ni amantaa? Yesuus Kiristoos ergamaa waaqa tokkichaati jettee ni amantaa? Ergamu gurratsiif moo wanaatu dulloomesa? Nagam. Ndagama miti. Yesuus Kiristoos islaamni ergamaa rabbiiti jedhee itti amana. Waaqa qaba jedhee itti amana. Maryam haadha isaa taati jedhee amana. Ilma dhiiraati kan waaqayyoon saalqunnamtiin alatti Maryamaaf ilma godhee dhiiraa godhee argamsiise jennee amanna. Itti amantaa akkas? Maashaallah. Rabbiinis tokko jettee ni amantaa. Waaqni tokkicha san hin nyaatu hin dhugu jettee amantu? Maashaallah. Akkasuma Nabi Muhammadis ergamaa isaatti jettee ni amantaa? Maashaallah. Gara shaadaa deemna yee shaadaa si qabsiisa inshaallah. Shaadaa jechuun dhuga bahu waaqa tokkichatti amanu guyyaa xumuraa san inni jirettee itti amanuudha. Harka kee quba mirgaa kan akkanatti ol kaasi inshaallah. Maashaallah. Najalaa jetta ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Allahu akbar. Ani ragaan baha Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis garbicha isaatiif ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyamaa garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee amaneen jira. Guyyaan firdii yookaan guyyaan qiyaamaas ni dhufa jeenaan amana. Ibiddis jannannis ni jira jeenaan dhugoomsa. Yaa Rabbi islaamummaa naa kennite irra na jiraachisi. Irratti na ajjeesi. Irratti na kaasi. Guyyaa xumuraa san na milkeessi. Allahu akbar. Maasha Allah. Obboleettii yanqanuma
bagara islaamummaa dhufte jechuun kana islaamummaa seen cuuphaa fi xabalaa fi bishaan nama boocawwan ni godhi yeellam hin jirtu araba singoone caaltu Allahu akbar islaamummaa sirra caaltu si kanne tamaqaa keetirra caaltu rabbii tokkoof masakamte nama waaqeessuu jalaa gara waaqa gartee Yesuus waaqeessuu dhufte Yesuus gartee hin ganne arrallee Yesuus ergamaa rabbii jettee caaltu itti amanta duraan gartee gooftaa kiyya waaqayyoo kiyya ilma waaqaaf gote waaqayyoon ilman qabu anaafeeti ilma godhata malee uumamni hundi kan waaqaati ilma jechuun nama waaqayyoof ajajamu fadha waaqayyootu maraawwatu jechuu malee waan biraatti miti waaqayyoon ilman qabu qunnamtiin godhu haadha manaan qabu hin nyaatu hin dhugu caaltu waliigallee waaqayyoon hin du'u hin ajjeesa hin jiraachisa hin madeessa malee waaqayyoon namaaf hin du'u cubbuu keenya isuma waaqa irra jiru saniitu nama dhiisa Yesuus illee wangeela keessatti waa'ee kadhannaa yoo barsiisus Maatiyus Luqaas keessattis yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu cubbuu keenya nuuf dhiisi soora irraa fi boru nuu kenni jedhanii jaati kadhadhaa jedhe akkas barsiise Yesuus na kadhadhaa hin jenne Yesuus waaqayyoo kadhachaa ture Luqaas 6:12 irratti gara gaaraatitti yeroo san ol bahee Yesuus Kiristoos halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bule jedha Yesuus waaqa qaba hin sagada Yesuus wangeela Maatiyus keessattis achi siqee barattoota isaarraa achi deemee kallacha isaatiin gombifamee kadhataa waaqayyo sagadaa ture yoomsan qofa gartee sagada isaarraa kadhata isaarraa gaafa xumuratee barattoota isaa keessaa tokko itti dhufe yaa barsiisaa akkuma gartee Yohannis barattoota isaa barsiise waaqayyoon akka itti kadhatan nu barsiise yennaan Yesuus isa waaqarra jiru san kadhadhaa jedhe yaa abbaa keenya isa waaqarra jiru akkana baleetii tanto waaqni naman ta'u waaqni shamaran ta'u atiin tun aanan ni taata hin taataati hin yaadda guyyaa tokko Abu Muwaaz dhiiraan taa jette akkamiti waaqayyoon dhiirataa akkamiti waaqayyoon dhiirataa hin ta'u yoo waaqayyoon dhiiratee waaqayyoon jennuun dhiira jennaan malee bookootu jennaan malee waaqayyoon jennuun kaawuli dhiiratee yoo ati amma caaltuu taate yoo caaltuu taate dhiira taate caalaa sin jenna malee caaltuu sin hin jennu kaawuli geeddaramte waaqayyoon hin geeddaramu yoo gartee waaqayyoon namatti gadeebe beekumsi isaa dandeettiin isaa beekumsi isaa kennaan isaa waan hundi irratti jechuu waliigallee jabeenyi isaatis kanaaf atiin tunuu uumamnis atuu shamara taatee dhalatte amaara taateen dhalanne Oromoorra jiraatta guyyaa tokko maadam araban taatu ka guyyaa keessaa kaatee maadam saaraan taatu akkanuma jiraatta tanuma waliigallee kanaaf waaqayyoon tokkichi hin geeddaramu waaqayyo ani namaa miti jedha waaqayyo bira geeddaramuun hin jirtu jedha wangeela Xiimotewos isa duraa lakkoofsa 6:16 irratti illee waaqayyo duwwaatu caaltu hin du'u jedha ilmi namaa hin du'a Yesuus du'ee jedhan dhaggeeffadhu wangeelli waaqayyoon du'u jedha Yesuus guyyaa 3 nuuf jedhee du'ee jedhan maali waaqayyoon namaa jee dur okay eenyu ajjeese waaqayyo gaafa waaqayyoon du'e akkamitti caaltuu fi Abu Muwaaz biyya lafaarra jiraachuu danda'an guyyaa 3 jechuun sa'aa 72 caaltu aqliin nama gartee normaal sowii nama sammuun isaa dalayiduun fudhattu waaqayyoon namni fannisee ajjeesaa no biyyerraa abbaa malee haadha malee biyyerraa nama godhee uume hin amantaami Adam ni beeytaami Adam yookaan Adam nama godhee uume haadhaaf abbaa ni qaba Adam hin qabu uumaa tokkicha qaba waaqayyo harka isaatiin biyyerraa nama godhee uume lammaffaa haadha mana isaa jaartii isaa tajaajiltuu isaa heewwan yookaan hawaan uti jennu cinaacha isaarraa lafee takka keessaa baasee jedhan koo wangeelaatitti lafee cinaacharraa nama foonirraa dhiirarraa dubartii godhee argamsiise haadhaaf abbaa ni qabdi hin qabdu Yesuus Kiristoos dhiira godhee waaqayyoon Maariyamirraa abbaa malee argamsiise kuni dandeettii rabbiiti akkasimi dandeettii rabbiiti tan afraffaadha anaa fi ati warra sibira jirus hunda keenya haadhaa fi abbaan keenya waan raawwatanii nu argamsiisan beeytumi Eka akkanuma arga qunnamtii saalaatiin godhanii bishaan abbaa fi haadhaa jidduu gadaameessaa keessa dhangalee nama bareedduu ati dubartii taatee anis dhiiratee ergame kun eenyuun raawwate waaqayyoon raawwatee jechuudha waa hunda waaqayyoon raawwatee kanaaf kuni waan namni abbaa qabaateef silaayya waaqa aadamiitu waaqata haadhaa fi abbaan qabu Yesuus haadha qaba Maariyam
Yesus Maryam yeroo erge harmeetoo ati harmeetoo yeroo ergete maal jettee waamta caaltu haadha caaltuutiin harmeetoo ayyootoo innate eenyu lafetoo ruuhiitoo eenyu jettee waamta Yesuusis akkasuma haadha isaa yaama bar yaa haadhatoo akkam jirta nageenaa qabda godha Maryam illee Yesuus ergarte yaa waaqa koo eenyu kon jettu yaa ilma koo Yesuus koo goobazii koo naa baradhu naa nyaadhu hin guddifti nyaatte kana guddifte Yesuus Kristos uumaa isaa abbaa yeroo jennu uumaa waa hundaa jechuudha abbaa yeroo jennu waaqayyo abbaa yeroo jennu uumaa waa hundaa jechuudha abbaan mana kana ana walii galee mana kana hin dhalchine mana kiyya abbaa dhuunfaa jechuudha mana kiyya Yesuusis waaqayyo sana gorke yaa waaqayyo koo ma jedha yaa abbaa koo uumaa kiyya jedha Maariyamii fi waaqayyo abbaan yoo argan abbaa manaa fi haadha manaa waliin jedhani no uumaa isiiti akkuma ilma isii kenneef kanaaf rabbi si alaafisu ni baratta eenyu abbaa mana kana eenyu ibsa hordofi garee islaamummaatti baratan waa siidhaa masirratti warra si deeggaru hedduu argat maybe abbaa gartee manaa seenaatii fi seenaalleen akka tasaa namni wal loluu mala waan hin taane sin jechuu mala islaamaa si arrabsee miti namaa si arrabsa malee walii galee